Akkam jirtan hordoftoota keenya yaaddaa isiniin jennaa arraan tana guyyaan hagayya 26 bara 2025 akka warra Awurooppaatti jechuudha. Sagantaan keenyaa tan arraan tanaa waa'ee marii bu'uraalee misoomaa irratti xiyyeeffatti. Kan sagantaa tana isinii dhiheessu ana Magarsaa Haajii fi waahila kiyyaa Adam Ahmed jechuudha. Kanaafuu sagantaa teenya tanarratti dhihaadhaa isiniin jenna. Magarsaa baga waliin dhihaanne sagantaan teenya tanarraan tana waa'ee bu'uraalee misoomaa kan Oromiyaa keessaa irratti xiyyeeffatti. Akkasuma anleem Adam Ahmedi kanaafuu waa'ee kanaa irraa arraan tana marii geggeessinaa jechuudha. Maaliif bu'uraaleen misoomaa hedduu takka barbaachisaa taatee argamtii yeroo ammaan tanaati jechuudha. Akkasuma hordoftoota keenya anilleen irra deebi'ee welcome isiniin ja'a gara sagantaa teenya haa tarkaanfannu. Adam sagantaan keenya tanarraa akkuma dubbannetti waa'ee bu'uraalee misoomaati. Kana keessa ammoo kan isiin irratti xiyyeeffattu waa'ee ijaarsa daandii kan Oromiyaa keessaati jechuudha. Keessaahuu ijaarsa daandii kan baadiyyaa fi magaalaa keessatti geggeeffaman garaagarummaa isaanii jechuudha. Yeroo hedduu piroojeektiin baadiyyaa keessatti geggeeffamu kuni eegaluu malee hin xumuramu yeroo dheeraa fudhate jechuudha. Maalimee sababaan karaan ispaaltiin qabne bal'inaan kan inni itti argamu magaalota xixiqqoo baadiyyaa keessatti argaman keessatti jechuudha. Karaaleen kun karaalee gaafa xaaliyaan fa'aa ijaarame amma yooma fakkeenya fudhannee Oromiyaa keessatti baha Oromiyaa amma gaara mul'ataa yoo kan imma fudhannu taate maaliif dhimmi rakkoo gaara mul'ataa kun yeroo hedduu wooma dhihaatuu fi amma san akka fakkeenyaatti fudhannee karaan kun karaa gaafa xaaliyaan ijaarameetu haga ammaa kan jijjiirame tokko ittiin dhufin jira jechuudha. Maaliif namoonni as jiraatan nama gaara mul'ataa jechuun achi jalatti namoota hedduutu jiraata jechuudha. Aanaa jaha karaa xiqqaa tokko waan takka ijaarsa hin qabneetu gaafa xaaliyaan irraa ka'ee hawaasa tajaajila jechuudha. Waa'ee kanarratti maali sababaan karaan garaagarummaan ijaarsa daandii kan baadiyyaatii fi magaalaa kun maaliif gargar ta'e? Daandiin baadiyyaa tun maaliif yeroodhaan hin xumuramne eegaltetti? Gaafiin tee hedduu takka barbaachisaadha. Maaliif daandiin baadiyyaa keessatti eegalamte tun hin xumuramne? Laali Oromiyaa keessatti takkaahuu Itoophiyaa keessa namoonni harki 80% jechuudha. Kan jiraatan baadiyyaa keessa. Beeti takka kan isin itti guddattu yoo bu'uraalee misoomaa ka eegale hojiirra oolee yoo mi'a tokko fakkeenyaaf ammoo fakkeenya kan godhannu taate yoo maantana oomisha kuduraalee fi muduraaleedha yeroodhaan bakka silaatti gurguramu bakka takkarraa bakka magaalaa baadiyyaarraa takkaa'uu ooyiruurraa haguurame yeroodhaan bakka magaalaa hin geessin kuni gufuudha jechuudha. Guddina takkaahuu misooma biyyaa takkaa keessatti fakkeenya biraa kanneen siqannu daandiin baaburaa tan Jabuutiitii fi Itoophiyaa wal qunnamsiiftu meeshaa Jabuutii irraa fe'an gara Finfinnee geessuuf sa'a 84 fudhachuu turte. Guyyaa 3 jechuudha. Amma hoo eegaa daandiin baaburaa ijaaramee booda sa'a 10 qofatti meeshaan kun dhaqaa jechuudha. Jabuutii irraa ka'ee gara Finfinnee guddinni biyya takkaa osoo kooridara
magaalaa qofa keessatti ijaaranii waa'ee bu'uuraalee misooma baadiyyaa keessaa wuka daandiidha walqunnamsiisa hawaasa guddina bu'uuraalee misoomaa kanarratti yoo wanni eegalame takka bakka gahee jijjiiramin dhufne kunuu gufuu guddoodha jechuudha guddina biyyaa keessatti illee maaliif hawaasni kun bakki inni jiraatu baadiyyaa waan ta'eef jechuu harka bal'inaan. Dhugaadha. Namoonni irra hedduun baadiyyaa keessa jiraatanii harki irra hedduun jechuu maaliif Itoophiyaa waliigalaa keessaa namoota gara 100,000 fi 20 yeroo ammaa gara 20 olitti shalagamutu jiraata. Heddumminni namoota kanaa immoo eessa jiraatan? Oromiyaa keessa jiraatan jechuudha. Oromiyaa eessa jiraatan? Baadiyyaa fi magaalota xixiqqoo keessa jiraatan. Akka qorannaan takka himtutti harki 50 ol namoonni karaa bareedaatti bahuudhaaf karaa makiinaan deemtutti bahuudhaaf naannoo sa'aa 6 isaan deemsisaa jechuudha. Mi'a isaanii fudhatanii kaan beeyladoota irra fe'anii haanii fi baadhatanii sa'aa 6 guutuu isaan deeman jechuudha. Maal fida kun? Ikonoomii biyyaa irratti rakkoo fidaa jechuudha. Sa'aan sun silaa osoo daandiin bareedaan jiraate dhimma biraa irratti ooltii jechuudha dhimma guddina biyyaa keessatti. Kanaafuu hedduu takka barbaachisaadha. Itti yaadamee daandiin amata meeqaan amata 10 ol osoo irratti hin hojjetamne taa'u kun baajinni mootummaa waan bahee fakkaata. Waggaa daandii dura eegalanii xumurriin jiru jechuudha. Piroojeektiin magaalota xixiqqoo baadiyyaa keessatti argamanii fi baadiyyaa keessaa yeroo dheeraaf hojiirra oolaan jiru. Kanaafuu waa'ee dhimma kanaa yoo kana amma gadi fageenyaan laallu taate waa'ee barnoota irratti illee hanqinni bu'uuraalee misoomaa kan daandii kuni rakkoo guddaa fidaa jira jechuudha yeroo ammaan tana. Maaliif jennaan ijoollonni yeroo mana barnootaa deeman bakkoota hedduu keessatti karaa dheeraa deeman jechuudha naannoo sa'a takkaa achii ol dhaquudhaaf deemanii yoggaa irraa galanillee akkasuma. Kanaafuu maal godhaa barattoonni kun akka barnoota sadarkaa lammaffaadhaa ittiin fufnee fi saaxilaa jechuudha. Yeroo ammaan tanaa biyyoottan addunyaa kan bifa teknooloojiitiin guddatanii sadarkaa gurguddaarra jiran kun dhaloota isaanii barsiisaniiti jechuudha. Dhaloota barate, dhaloota dandeettii fi ogummaa qaban qopheeffataniiti sadarkaa tanarra jiran jechuudha. Kana godhuudhaaf hawaasa harka 80 kanii baadiyyaa fi magaalan baadiyyaa keessa jiran xixiqqoo keessatti argamu kana gargaaruun akka isaan boodatti hafne ikonoomii keessatti barnoota keessatti xiyyeeffannaan irratti kennamuu qabaa jechuudha. Maali sababummaan piroojeektoonni kun yeroo baadiyyaa keessatti eegalamuu malee maaliif hin xumuramne? Baajenni bahee baajenni piroojeektoota kana eegaluuf bahe kun silaayis osoo piroojeektiin tokko hin eegalle dura baajenni sun haga piroojeektii san hunda eegalarraa haga xumuraatti hisaabamee yookaan kaalkuleettee lafa haahamee irratti piroojeektiin tokko eegalamuu danda'a jechuudha. Maaliif piroojeektiin sun dhaabbateen qoratamuu qabdii jechuudha. Piroojeektoota hedduu jira ka dhaabbate keessaa daandii ilaalchisee hamma tokko oriihamee hamma tokko hojjetanii achuma dhaaban jechuudha ganna 10 yooliif. Kanaafuu kun hawaasa yeroo ammaa rakkoo guddaadhaaf saaxilaa jira jechuudha. Dhimma rakkoo fayyaa, dhimma rakkoo barnoota, dhimma rakkoo ikaanamii akkuma jechaa jirru mi'a bakka takkarraa bakka takkatti sossoosanii gurgurachuu keessatti hundinuu furmaata osoo arkatee bifa xiyyeeffannootiin hatattamaan jijjiiramni dhufuu danda'a jechuudha biyyattii san keessatti. Itti dabalee ammallee aadam tana qofaa miti hanqinni bu'uuraalee misoomaa kun waan ammaa yeroo amma jirru tanatti
biyyattii keessaa nama godaansisu jirurraa tokko ta'ulleen qorannaa keessatti gabaafameeti jira. Maaliif namoonni hanqina bu'uuraalee misoomaatiif gara baadiyyaa irraa gara magaalaatti godaananii magaalaan dhiphattee hojiinis hin jirtu akkasuma bakki jiruu fi jireenya tan mana kireeffatanii itti jiraatan illee akkasumatti ulfaattii kanaafuu magaalaalee biyya keessatti argaman keessa itti fufee namni jiraachuu waan hin dandeenyeefuu godaanna filataa jiraa jechuudha yeroo ammaa. Maaliif lakkoofsi uummataatiis hedduu waan dabalaa jiruuf jechuudha. Kunii balaa adda addaatiif uummata saaxilaa jira. Amma wagguma kana keessa takka waggaa kanaa fi kan dabre keessa namoota meeqaatu Jabuutii irraa gara Yamanitti waggaa achi deeman dhumu jechuudha. Doonii gubbaarratti dooniin galaangalte. Kun hundinuu bu'uurri hanqinaalee bu'uuraalee misoomaa kan biyya keessa jiranii jechuudha. Yoo bu'uuraaleen misoomaa hundinuu guutame hawaasni tajaajila argata. Hawaasni tajaajila argatu biyya fi guddisuu keessatti hirmaataa jechuudha. Kuni furmaata argachuu qabaa jechuudha. Kanaafuu sagantaa teenya tanarraa asumarratti xumurraa sagantaa biraatiin torbaan dhufu hamma walitti deebinutti nagaa nu turaa isiniin jenna.